Barara dilkasa imanan sinar kajira gudini lagge sayadi imanan sinar kajira gudini waqo gutu mari adibisi maurumo abaun adibisi maurumo urgoftun abao bilisma urumot akeguf kuno guyarra kana kaba shakkar azmagara fichetti wajira sasakun kairos qarre hawasa jalatota misensota himatota isawali Oromia warra keguf itti fufetti jira bagagaman bagagaman Bada robe himbalali malo robe hisharari malo robe himbalali ya afutu ganda sobde natini gini malo sobde natini gini malo sobde natini gini arkadi ganyata sobde natini gini malo sobde natini gini malo sobde natini gini Magubara lali ambonya mariara andume si badagara lali danisa gubara lali ambonya mariara diga sabako kijilo lainara diga barata jadulu lainara diga sabako ambolo lainara diga barata Hamesa gapsa ki dal insana godi jiru famu Budat. Walla kerron keenya dhiiga dhangalaasee lafeetti cabsee to'i aduun baasee aduun nagaan waa godhu moraan ratta muree moraan harkaa muramu ajaan haa badu aduun akkanumatti nu haa baatu egaa nagaan. Ayyee yaa Waaqawee ayyee yaa lafa bullee nagaan nu haa oolchu bullee nagaan nu haa oolchu dogongora nu haa oolchu hamaa nurraa haa qabu. Tolaan uttaa qabu biyya keenya biyya nagaa haa godhu biyya nagaa haa godhu kunoo walgahii keenya ayyaana kana hannagaanu haa godhu muraa falfalaa haa balleessu affalatu haa da'u
biyyi keenya saglan higguu nagaa himatu nagaa himatu sanyiin kan abbaa qotee haa ta'u karri kan abbaa horee haa ta'u ilmi kan abbaa dhalchee haa ta'u dudduuftuu waaqayyoo haa balleessu ani eebbifatu nama haa ta'u ani itti guutu waaqa haa ta'u dharaan deeman yaa badu dhugaan deeman yaa argatu bakka ani wallaale rabbi itti haa guutu. Ayyee Waaqa waayni uumaa waayni uumamaa waayni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Lafa nagaatirra nu haa oolchu. Waaqa nagaala nu haa oolchu. Biyya nagaa nu haa oolchu. Biyyi keenya biyya nagaa ta'u. Jaalalli Oromoo akkanumatti haa cimu. An jaalala keenya jibbu isaa haa jibbu. An tokkummaa keenya jibbu isaa haa jibbu. Barri kun bara Oromooti kan milkii nu haa ta'u. Kan badhaadhinaa nu haa ta'u. Kan gabbinaa nu haa ta'u. Kan itti diinni keenyatti kashaa cabu nu haa ta'u. Kan tokkummaan Oromooti booldi ta'ee ba'u nu haa ta'u. Waayni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Lafa nagaatirra nu haa oolchu. Dhugaan tulluu haa taatu. Dharti sululaa buutu. Diina nu jibbu isaa jibbu. An nu jaalatu isaa jaalatu. Jaalala tokkummaa nu haa kennu. Ilaaf ilaameedhaan akka wal dhaggeeffannu waayni nu haa beeksisu. Xinnaan guddaa beeku. Guddaan xinnaa beeku. Bu'aan dhiiga Oromoo tan injifannoo nu haa ta'u. Injifannoo amma jalqabne amma dhumaatti nu haa milkaa'u. Guyyaan har'aa guyyaa seenaa addaa guyyaa gammachuuti. Gammachuun gammachuu badhaadhinaa nu haa ta'u. Kan bara baraa nu haa ta'u. Tan diinni keenya itti mar'imaanii gubatu haa ta'u. Tan firri keenya itti lilchaa oolu haa ta'u. Oollee nu haa bulchu. Gammachuun gammachuu nagaa nu haa ta'u. Karri saaqamu karra injifannoo nu haa ta'u. Tan itti diina keenya injifannu haa ta'u. Tan itti injifannee baanu nu haa ta'u. Murticha waa'ee na ajjeesu. Egaa nagaye. Nauf kolcha waa'ee nagaan olle nagaan nu haa bulchu daabii sababii nu haa lagu moraan haa badu falfalaan haa badu kunoo bilisoomne xas geenye rabbi bilisooma keenya haga dhumaatti nuuf haa deemsisu. Bilisoomni kun kan qeerroon keenya lafeetti cabe tan dhiigni isaa aspaaltii guuturratti dhangala'e kanaa booda duuti hin jiru jedhee waa'ee nurraa dhaabsu. Kan nu jibbu rabbaa jibbu kan nu jaalatu rabbi haa jaalatu. Qotiyyoon qambara keessaa bulu qotataan irraa bulu. Fardi kooraa keessaa bulu yaabbattuun irraa bulu gadaan roobaa gabbina. Egaa warreen wareegamanii har'aan asiin nuuf ga'aniif seenaan isaa yaa yaadatu injifannoo kan uummata Oromoo haa ta'u iddoo jirtanitti nu deebi'aa isiniin jenna galatoomaa. Ibsaa nagahootiin ibsa gabaabaan akka nuuf kennan gara waltajjii taffeera. Ulfaadha. Maanguddoota Fiichee fi naannoosii akkasumas qeerroo fi qarreen abbootii gadaa fi akkasumattis jabeessaa gabbisaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa siyaasaa damee siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jaalle Firaa'ol kan na wajjin dhaabbatee eenyu jedhu kana miseensa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo akkasumattis miidiyaa as argamtanii fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan asitti argamtan irra guddaa koree magaalaa kanaa hedduun galateeffachuu barbaada. Hunda geessanuun hin galateeffadha isinillee jaalladha. Baga asitti argamtanis hin jedha qeerroo Salaalee. Har'aan kana waggaa bara baay'ee jaarraa cinaadhaaf naannoo kanarraa godaanee amata 50ffaa kiyya har'a dachee Fiichee irratti argamee waajjira adda bilisummaa Oromoo yeroon siniif banu gammachuun natti dhaga'ame dachaadha jechuudha. Akkuma hundi keessan hubattan Salaalee keessaa gootota hedduutu dhalate. Sana duras mormii warra Habashaa wajjin godhamaa ture. Waggaa 500f kaabni Shawaa kan Tuulamaan beekamu
gootummaadhaan dallaa ta'ee weerartuu kaabaa dhorkaa ture jechuudha. Kana itti boontuu itti boonnaa jechuudha. Ammas yoo ta'e dhawaata jaarraa dila kana keessa deemnee yeroo as geenyu wabiin uummata Oromoo tokkummaa isaa qofa akka ta'e akka hubattaniin barbaada. Addi bilisummaa Oromoo waa saditti amana. Tokko saba tokko, lama hiree tokko, sadi biyya takka Oromiyaa kan jedhamtu utu ummata kana walitti hidha jenneet amanna. Isa kana yeroo jennu ummanni Oromoo hin qoqqoodamu. Tokkummaansaa waa hunda dursa. Tokkummaansaa dhaabota siyaasaa dursa. Tokkummaansaa waan hunda akka tursuu fi dabarees akka nukuleer kan ilaalamu tokkummaa isaa akka ta'e beekamaadha. Isa kana akka jabeessitan. Naannoo kana laalchisee hedduu dubbachuu hin danda'a. Naannoo kanarraa cunqursaadhaan Oromoonni naannoo kanaa biyya adda addaatti naannoo adda addaatti godaananii dararamaa jiraachuu isaanii har'aa kan jalqabee miti. Tuulamaa fi Falastiin wal fakkaata yoon jedhe soban ta'u. Qa'ee isaarraa horiidhaan humnaan buqqisuudhaan handhuura keenya Finfinnee irratti maal akka deemaa jiru ni beektu jechuudha. Isa kana yoo tokkoomnee sammuun keenya cimee siyaasan keenya cimee argame qofa irra aanuu akka dandeenyu hubachuu qabdu. Kunis abbaan biyyummaa Oromoo naannoo kanatti mirkanaa'u jechuun biyya hundattuu mirkanaa'u jechuudha kutaa Oromoo hunda keessatti. Duubattafiisa naannoo kanaatis tokko yoo taane qofa kan injifachuu dandeenyu. Isa kana kanan jedhu waggaa 50 akka har'aati fi sana asittis deddeebi'ee kanan arge Salaale guddinni isaa duubatti hafee jira. Oromoota naannoo birootirraayis. Har'allee qotiyyoo wal ergifatee qota. Barnootanis duubatti hafaadha. Maaliif kana ta'e? Waan beekaa hojjetamee fi imaammata ummata kana naannoo kanarraa buqqisanii of qubachiisuudhaan jiraachuudhaaf badhaadhinaan jiraachuudhaaf warra hojjechaa turanin kana godhe jechuudha. Isa kana beekuu qabdu. Magaalaa Finfinnee irraa Tuulamni buqqa'e gosti isaa dhabamee kan jirus akka jiru ni beektan. Har'a kaash kirooppiin lafa ta'ee argame naannoo kanatti. Wayyaanin miliyoona 2 naannoo kanatti qubachiiftee Tuulama akkuma Aboorjinii Awustiraaliyaa godhuudhaaf kan akeekkattee akka taate hubachuu qabdan. Kana kan mormitan yoo tokkoomtan qofa. Uraasin gidduu abbaan fedhe akkan seessifne kan gootan kanuma yoo gootan qofa. Waan xixiqqaa irratti wal nyaachuu dhiiftanii waan guddaa irratti waliin ejjechuu qabdu jechuudha. Namni tokkummaa hin qabne akka sabaattis ta'e akka qa'eetti bakka takka illee ga'uu hin danda'u. Isa kana immoo walii obsuudhaan argamuu akka danda'u hubachuu qabdan jechuudha. Waan xixiqqaa qofa irratti wal nyaachuun diinni keenya balbala seena. Kaaba shawaa saree du'a saree takkittiitti alagaan seenee wal nyaachisee too mo'uu danda'e ni beektu. Beekuu qabdan. Kana jennaan waan danda'amu hunda godhuu otuu dandeessanii waan hin danda'amne irratti yeroo keessan hin balleessina. Tokkummaan keessan nikuleera caala kanan jedhu kanumaaf. Namni yoo wal hubate waloodhaan yoo jiraate qa'ee isaa yoo qulqulleesse of ijaaretis diinagdeetti waliin yoo bobba'e walirraa bite walirraa gurgure walitti gurgure jechuu kooti namni isa ga'u hin jiru jechuudha. Diinagdee keessan kan jabeessitan bifa kanaan ta'a jechuudha. Nama biroorraan bitinaa jechuu kiyyaa miti garuu hubadha jabaadha. Irre kuni siyaasaa qofti homaa gatii hin qabu. Diinagdeedhaan yoo wal jabeessitan fakkeenyaaf naannoon biroo kaash kirooppii qaba, buna qaba, dahaaba qaba, waan adda addaa qaba. Kaamni garuu lafuma dhiibee jiraata. Isa kana jijjiiruu danda'uudha ikonoomii isaa. Akkamitti jijjiirra? Yoo wal taane wal amanne jijjiiruu dandeenya jechuudha.
isa kana beekuu qabdu. Lafti qotamee dadhabaa yeroo deemu dhaloonnis guddachaa yeroo deemu rakkoon itti dhufuu danda'a jechuudha. Namni bakka itti godaanu hin qabu. Mootummaan warshaalee naannoo kanatti hamileessuu qaba. Isa kana immoo kan goonu yoo tokko taane hamileessuu dandeenya. Mootummaa dhiibbaa irratti godhuu dandeenya jechuudha. Isa kana hubachuu qabdu jechuudha. Egaa nuti gama adda bilisummaa Oromootiin wanti hojjechuuf deemnu guddaan uummanni keenya tokkoomee hiree isaa akka murteeffatu gandarraa kaasee hamma gubbaatti nama isa bulchu akka filatu malee akka irratti shoomamuu miti. Inni kun jijjiirama guddaa fida, jalarraa ol ka'a dimookiraasiin jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo har'a waajirri asitti baname, waajirri kun ofiin hojjetu, namatu hojjeta. Ganda keessa deemee kan hojjetu volunteer kan gootan isin. Waajira kana jabeessuun barbaachisaadha. Oromoon diinagdee hin qabu jedhama. Qarshii takka yoo walitti baase miliyoona hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gumaata keessan warra naannoo kana keessatti hojjetu waajira kana keessatti bira dhaabbadha. Karaa nagaatiin qeerroon taankii injifatee jira. Karaa nagaatiin filmaatas injifachuudhaaf wanti sin dhoorku hin jiru jechuudha. Isa kana immoo deematii ID kaardii yookaan waraqaa eenyummaa baafadha akkanumatti taa'uu miti. Eenyu fakka mootanillee sagalee akka kennitanillee beeka. Kanaaf waajirri kun haala kana qindeessaa jechuudha. Haala kana hojiirra oolchaa jechuudha karoora baafatanii. Warra as keessa hojjetan horii tokko malee hojjetu. Fedhiidhaan hojjetu. Adda bilisummaa Oromoo keessatti namni mindaadhaan hojjetu tokkolleen hin jiru. Kana beekuu qabdan. Isinis gumaata tartiibaan godhuu irratti fuula xiyyeeffadhaan jedha. Kanumaan yoon isin dhiise hedduu bareedaa ta'a. Yeroo biroo walitti deebinee walgahii guddaa godhuuf deemnaa mana keessatti yookaan addaraasha keessatti amma aduunis hedduu sin gubaa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo laayisensiis argatee jira. Isa kana waajiroota kanatti kenna. Kana hubadhaa jechuudha. Heeraan hojjenna. Waan heeraan hojjennu kana immoo wanti nu dura dhaabbatee jiraate heera qofa. Heera sanfaallessee namni mormii godhu heeratti dhiyaataa jechuudha. Isa kana karuma nagaatiin hojjenna. Uummanni Oromootis nagaa barbaada. Nagaa kana immoo dhimma keenya kan ittiin mirkaneessinu, abbaa biyyummaa kan ittiin mirkaneessinu malee kan nama jala seenne too kadhannuu miti jechuudha. Isa kana beeka. Kanaafuu laayisensii kana Suyyumittan kenna. Laayisensiin kunis asuma waajira keessatti maxxanfamee taa'a. Heeraan hojjennaa warri heerri guutame moo hin guutamne jedhu kana laalee hubachuu danda'a. Isinin jaalladhaa galatooma yeroo biroo walitti deebina. Ulfaadha. Jabeessa gabbisaa hooggantoota adda bilisummaa Oromooti isaan gara tuuba keessa amanuu kennaati. Wanti kan jirtu olkaati gara tuuba keessa. Olkaa gara tuuba keessa. Egaa yeroo ammaa kana keessatti maandisaa qabsoo uummata Oromooti. Egaa isaan gara isaan nu ofirratti fakkaatee waan ta'eef hamma nu kennaaf yoo tokko. Egaa yeroo ammaa kana kennaan qophaa'ee
fukken namuka ega hamna nuka namu shagara ye ega ka salale distrika wali timuyada tanjetu nika ega ta sagata ku pai kena ku ka kena rajiru hamna nuka nabi sha me hatako sagale ke sege same ile tame shagara ye mari ke sagale ke sege sane sentata oga kana dinu onne ka gede kayo kana bulla senta hamna nuka nabi shagara ye ega ka kenna kana hiro ma kana atata kana ye Oromiyaa bilisummaa dorrobdee jirtu kana gatachiisanii akeeka dullacha akeeka akaakilee isaanii bakkaan gaachuuf sochii hedduun Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu jira. Karoorri cubbuu hedduun tolfamee maallaqaan jaarmiyaan toftaan hojiirra oolfamuuf aggaammatamee jira. Karoora cubbuu kana karoora kaayyoo Jeneraal Taaddasaa Birruufaa maseensuuf fashalsiisuuf tolfamee jiru kana gatachiifnee akeeka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa Gadaa Gammadaafaa bakkaan gahuuf qabsoon fuulduratti nu eeggatu hedduu jajjabduudha. Keessattiyyuu qabsoo jajjabduu fuulduratti nu eeggatu kana qolattanii akeeka adda bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf dirqama guddaa dirqama ulfaataa ka qabdan qarreef qeerroo Oromootiif dhaamsa jajjabduun qabu. Imaanaa jaallan Jeneraal Taaddasaa Birruufaa, imaanaa Ilamoo Qilxuufaa, imaanaa Magarsaa Barii, Nadhii Gammadaa, Guutamaa Hawaas, Jaarraafaa, Waaqoo Guutuufaa baanni as hin geenyeerra. Imaanaan kun isin hirkatti akka hin banne jabeessine isin dhaammanna. Imaanaa jaallan kanaa baattanii imaanaa jaallan kanaa tiksitanii filannoo baatii 5 booda ta'uuf deemu irratti kaayyoo Jeneraal Taaddasaa Birruufaa akka dhugoomsitan jabeessee isin dhaammadha. Filannoo baatii 5 booda geggeeffamu irratti qophooftanii ijaaramtanii sagalee keessan kennachuudhaan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo akka dhugoomsitan jabeessee isin dhaammadha. Baatii 5 nu fuuldura jirtu baatii jiraachuuf itti murteeffannu yookaan dhaabamuuf itti murteeffannu taati. Baatiin 5 nu fuuldura jirtu baatii itti salphannu yookaan baatii itti kabajamnu taati. Oguun akka jedhu waan deemaa jiru gadi fageessine haasa'uu hin barbaachisu akka gaariitti waan beeknuuf. Balaan fuulduree keenya jiru balaa jireenya Oromootiif Oromiyaatiif gaaffii guddaadha. Oromoon haa jiraattu, haa dhabamtu, Oromiyaan haa jiraattu, haa dhabamtuun baatii 5 nu fuuldura jirtu keessatti murtoofti. Jireenya Oromoo, jireenya Oromiyaa mirkaneessuuf eenyu caalaa dirqama ulfaataa akka qabdan qeerroof qarree Oromooti. Dirqama kana har'a nurraa fuudha. Amina gara masaraa nu geessu asirraa eegal. Oromoon Salaalee, Oromoon Kaaba Shaggar amina gara masaraa Finfinneetti adda bilisummaa Oromoo geessu
waajjira kanarraa jalqaba dandeettii keessan muuxannoo keessan beekumsa keessan qabeenyaa keessan maallaqa keessan waajjira kana jalatti waaltessaatii adda bilisummaa Oromoo humneessaa. Kanneen waajjira kana geggeessuuf dirqamni isinitti kennameef ummata kana fuulduratti dhaamsa gabaabduu isinii qaba. Waajjirri kun waajjira isin beektan sanaa miti. Waajjirri kun waajjira uummati Oromoo baroota dheeraadhaaf beekuu miti. Waajjirri kun waajjira murna xiqqaa miti. Waajjirri kun waajjira uummata Oromooti. Waajjira uummati Oromoo keessatti kabajaa isaaf malu argatu. Qeeqa isaa, gorsa isaa, yaada isaa bakka itti kennatu. Bakka gorsi isaa, qeeqi isaa, yaadi isaa irraa waaltee waajjira adda bilisummaa Oromoo guulallee jirutti gabaafamu. Waajjira karoorri godina kanatti hojiirra oolu irratti uummata Oromootiin mariisifamee keessaa maddee hojiirra oolu malee karoora olirraa armaan booda hin maddu. Karoorri adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraa maddee uummata Oromootiin bakka kanatti hojiirra oolfamaa. Uummata Oromoo dhaggeeffachuun dirqama keessanii kana jabeessaatiin irraa dhagaa. As teessanii bakka uummata Oromootiin kana godhi kana hin godhin jettanii miti. Waajjirri kun waajjira keessatti waan uummati Oromoo safaree isinitti kenne safartanii ittiin hojiirra oolchitan akka ta'uun jabeessa isin dhaammadha. Filannoon dhuftu filannoo uummati Oromoo hawwii bara dheeraaf qabu irratti mirkaneeffatu akka ta'uuf qeerroof qarreen Oromoo borirraa eegaltanii warri waraqaa eenyummaa hin qabne ganda deemtanii ganda keessa jiraattan deemtanii waraqaa eenyummaa baafachuun dirqama keessan kan yeroo ammaati. Waraqaa eenyummaa hin baafattan yoo ta'e kaardii filannoo argachuu hin dandeessan. Kaardii filannoo argachuu hin dandeessan yoo ta'e ammoo filannoo irraa hirmaachuu hin dandeessan. Filannoo irraa hirmaachuu hin dandeessan yoo ta'e ammoo hiree keessan murteeffachuu hin dandeessanii. Ofirratti murteessuuf deemtanii kun dirqama keessan kan isin borirraa jalqabdanii hojiirra oolchuu qabdan ta'uun jabeessa isin dhaammadha. Kanarraa kan hafe waajjirri kun waajjira milkii, waajjira injifannoo akka ta'u nawwaa qophii bareedaa kana nu qindeessuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa jechaa injifannoon uummata bal'aaf horaa bulaa deemanaa. You